Fadhiyaa Yesuus sadaraa sana amma dubbachaa ture dhaayii dhiifama naa godhe abbaa koote waa hundayyuu ni beekta. Dhugaa Waaqayyoo fuula isaa duruutuun dhiifama gaafadheen funuunni xiqqoo ture narraa dhaabbate baay'ee manarra lolee bakka. Abdii funuunni narraa cituu dide soorii maqaan hamaa waame abaluu funuunni narraa cituu dide maa inni dubbii nama dubbachaa ture dhaayinaan sodaatiin ati minaan jedhee akkasittiin waan baay'ee isaa dubbachuun barbaadu kanaafi Yesuus kaleessa sarras boorus bara baraanis akka inni Waaqayyo isa jiraataa ta'e hundi keenya iyyuu beekna. Inni mormuyyuu beeka garuu akkamittiin san jalqabe kana galman geessisa kan jedhuufi malee innichi mormuyyuu akka Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'e beeka jechuudha. Hundumtuu beeka. Ameen. Si eebbisu mee fedhii keessanii namni lama barsiisaa ibsaadhaa fi munirraa naa bu'a. Barsiisaa ibsaa munirraa namni lama fedhii keessanii naa bu'a. Sina eebbisu. Eebbifamiyyeeti. Munirraan deebi'ee jira. Barsiisaa ibsaa faazila jirtu ergadhaa. Namni tokko ammallee fedhii keessanii naa bu'a barsiisaa. Koomentii awwaleen bu'in akka lakkitaa yaa'u. Koomentii cufuu hin danda'an amma maaloo emoojii gochaan argina. Emoojii gochaan argina. 2,000 ol baasaa akka namni dhufutti sheer godha. Sheer godha akka namni dhufutti. Obboleessa keenyaaf gammadaniif malee waan biraa miti. Baay'inarraa waa qabaannee miti. Okay, adeebii okay. Ani kanumatu xiqqoo gaaffii guddaa na ta'e waan sammuun koo fudhachuu dide immoo dirqama gaafachuun dirqama waan taateefan gaafachaa jira. Mee ustaazini naaf haa ibsan. Tibbeessoo welcome. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaa taatan hundumti keessaniyyuu. Gaaffiin amma waajiin kaasetuun gaaffii jabaachuu qabdu. Actually dhugaatii wajjinillee wal qabatee wanti jedhu sanuma jabeessuu fi miiraadha namoonni waan kanaaf qaban kakaasuma fakkaata. Kaa tibbeessoo. Irrumatti jabaannaa mootillee waan gaafannaa. Baay'ee gaaffii guddaadha wanti kun maaliifi nyaataaf dhugaatiin iddoo sana keessatti godhamu sun kan eessaati? Isuma lafa amma fakkeenyaaf sila Ustaaz Bashir maa jedhanii nyaataaf dhugaatii guddaatu jira. Achi keessaa xibsiin jira, qaywaxiin jira, nyaanni cuumaa kun hundumtuu jira. Wanta achi keessa hin jirre hin jiru jedhan tokko. Lammaffaa dhiirri tokko achi keessatti dubartii irraa dingilii fudhachuudhaaf iyyuu biizii ta'a jedha. Kana jechuun dubartoota hedduurraa akka dingilii illee fudhatamu kan dubbatamu. Kan lafa sochuuti. Jasti kun amma miirri dhala namaa kun akkuma lafatti illee qoramaa ta'e achitti illee qormaata keessa akka jiru akkuma kanaa dhalli namaa miiruma lafarratti ittiin dhiphatu sanaan ammallee deebi'ee akka achitti dhiphatudha kan dubbatamaa jiru. Yookaan immoo waanuma foonii yookaan immoo waa'ee lafaa yaaduudha. Mootummaan Waaqayyoo immoo mootummaa jallinaa, mootummaa qajeelinaa, mootummaa xuraa'ummaa osoo hin taane mootummaa qajeelummaati, mootummaa qulqullummaati, mootummaa nyaataaf dhugaatii osoo hin taane mootummaa of qabu mootummaa keessatti rabbi wajjin jiraatanidha. Kanaaf inni kun anaaf gaaffii ta'eera. Kanaaf ani gaaffiin kun seeraan akka naa deebi'uun barbaada. Dirqamani quraanni boolla sanatti gadi seeni naan jedha taanaan boolla sanatti hin seenuun dhiiseen biraa gala malee. Harka koo keessaa fudheen keessaa galee taa'a. Gara naa ta'u laalladhee. Kun immoo ani immoo nama jechuun dhaloota qubeedha. Dhaloota qubee keessaa isa tokko nama qoratee waan tokko beekuun isaa danda'udha. Because erga fakkeenyaaf wanti lafarraa hundumtochi jira jedhame indee ani waan kaleessaa keessaa ammayyuu jechuun waanuma biyya lafaatti ittiin qoramaa jiruttan deebi'ee dhaqee qoramaa jechuudha karaa biraa. Kanaaf kun akkana ifa naa ta'uun barbaadan walumaa galatti maaliif waanuma fooniif qofa amanna taanaan kun rakkina. Lafarratti illee waanuma fooniidha dhimmi kun amma dhimmi yeroo baay'ee waan kana keessatti waanuma fooniitu barsiifama baay'inaan waan nyaataaf dhugaatii akka argite nyaattee dhugu akka dubartii afur fuutee duukaa kun mataan isaa achitti illee waanuma kana taanaan kun anaaf fudhataman qabu jechuudha. Anjireenya barbaada. Dala ammoo bal'isi khalaas. Naafi dheedhe bal'isti qo'achi bal'isi. Obboleessa kiyya hadiisni sanuu hadiisa Bukhaarii Muslim hadiisa Abi Hureyraati. أسرت مال جاء الدليل على أن الرجل في الجنة زوجتان هي حور العين هو الحديث أن أبي هريرة حيث ورد فيه إن أول امرأة تدخل الجنة على سورة الفقر سورة القمر ليلة القدر جئت حديث دبتك ستي حديثني حديث أبي هريرة نمني جنة درجة جنة دلا حور العين لما فورة كجد كوني حديثني كن كلنا حديثني ترباتمي لما سكوني بخاري لكو سميك أستاذ بشير
Asii fida lakkoofsa barbaannaan illee sii fida amma Hadiisa kana eessarraa fidde? Sunnaa.comidha. sii fida lakkoofsa barbaaddaa sii fida maaf hin shakala Lakkoofsa hadiisaa natti himi. Lakkoofsa hadiisaa. abshir narra sii fida lakkoofsa barbaaddaa. Amma Ustaaz Bashir yoo Bashir qoyan tokko Bashir Bukhaari lakkoofsa meeqaa Sahih Bukhaari lakkoofsa meeqaa siin jedhe. Gasseenee amma Maal hin jiru asirra? Asirra hin jiru? Hadiisa lakkoofsa hin qabne fiddeet? laa qoleessa dhageessa islaamni guutuun ni beeka ati mormuu dandeenya aalamni sheekuma tokko hadiisa kana mormu na fidi islaamarra sheeka tokko tokko Okay, mee lakkoofsa hadiisaa natti himish. Hadiisa meeqa? ni fida ishii gasseenee sii fida tole gasseenee sii fida amma sii fida gasseenee Hai. Maali Bukhaari gabaasin jennee lakkoofsa malee fidde hadiisa kana? riwaa bukhaariiti lakkoofsa hadiisaa sii fidaa sin jedhe bar Eeyyee fidi mee lakkoofsa hadiisaa natti himi. Ish lakkoofsa hadiisaa natti himi. Eeyyee fidi. kuma kana sii fide sii fide Fidiyati. Ani immoo kan 72 akka hadiisa fudhatamaa ta'e Hasan ta'e sitti agarsiisa. Hadiisa kee keessa.